kana arguu caala maaltu onnee nama cabsa. Odoo ilmi isaa hiriyaa ta'ee ilmi biraa aanan waan dhugdu dhabdee biraa rakkachaa jirtu. Namni ilmoo aanan isaa bituu hin dandeenye dadhabe maatii isaa haadha manaa isaa akkamitti horachuu danda'a? Akkamitti magaalaa Finfinnee san keessa biyya jireenyi itti qaalisan keessa namni kun jiraachuu danda'a? Miidhama saayikooloojii sammuutiin wal qabatee rakkoon obboleessa keenya kanarra gahe rakkoo murtii lubbuu nama baasu caala kan darbu jechuu ilma dhiiraati. Rakkoon amma isarra gahe kun ati bal'ifattee qaranii keessa jiraattus sirras bor ammoo akka gahu beeki. Keessattuu dhaamsi guddaan an qabu qaama mootummaa keessa jiradhu bakka barbaadde jiradhu Oromoon biyya keessaa fi biyya alaa rakkoo mucaan kun qabu tokko rakkoo dinagdeeti. Inni lammataa rakkoolee jireenya maatii isaa keessa jiraachuu danda'uun hedduutu jiraachuu mala. Kana jaarsi biyyaas hawaasni Oromoos kan nu dhageeffachaa jirtan rakkoo kana hatattamatti akkasiin furuu dandeettan. Har'a mucaan kun lubbuu isaa hagalatoomanii hiriyoonni keenya dhaqqabanii du'a oolchanii jiran. Bor ammoo yoo rakkoon isaa kun irraan furamne rakkinoonni isaa kun yoo gartee fala hin arganne ammas bor ammoo kana caala obboleessa keenya dhabuuf deemnaa jechuudha. Namoonni obboleessa keenya ifajjeessuudhaaf deemu kana itti qoosaa jirtan haga daqiiqaanii Facebook live irraa bu'etti namoota hedduu arge. Dhugumatti isin onnee hin qabdan. Dhugumatti isin namooma hin qabdan. Isin dhugumatti ilma namaatii miti. Ana biratti. Nuti bar biyya faranjii dhufnee gaaf biyya faranjii dhufnu biyya kennaa miti bar. Faranjiin nu yaaltee mana kiraa nurraa baasanii nu nyaachisanii nu ubaasan. Maaliif? Bifa keenya waliin fakkaanne, ka afaaniif aadaa fi seenaa keenya waliin fakkaanne gargaarsa kana hundamaaf nu godhan. Baara afaan qurxummii irraa nu fuudhanii ka gargaarsa kana warri faranjii adii nu godhaniif maaliif? Namooma isa humanity isa jennuun ilmi namaa tokko akka namatti jiraachuu qaba jedhanii waan amananiif. Ati har'a obboleessi kee ammoo ka sadarkaa kanarra gahee kana namoonni amma mudii nuti qabachaa jira yookaan mootinuu namoota koomentii garaagaraa barreessitan namoota waan poost gootanii maxxansitan agarru kun hunda dhugaa dubbachuuf yeroo barruu keessan arginu koomentii keessan arginu akka malee onneen nu caba akka malee qalbiin nu caba. Duuti obboleessa keenyaa lubbuun isaa nuuf qaaliidha saba isaatiif qaaliidha. Nama firii takka qaawwa takka cufuu nama danda'u nama dandeettiis qabu. Oromoon gaafa awwaalchaa boo'ichaaf wal yaama. Goota isaas hayyuu isaas takka hin agarreen beeknu. Haga lubbuun jiran yeroo waa godhuuf Oromoon akka sabatti. Artistoota Oromoo irraa kaasaa kamirraayyuu gaafa awwaalchaa wal yaamu. Har'a ammoo lubbuun obboleessa keenyaa kan hafutti Rabbiin galatoonfachuu dhiisanii hiriyoota keenya isa dhaqqaban galatoonfachuu dhiisanii akka waan inni muudii qabachaa jiru warroonni fakkeessitanii dubbattan dogoggora guddaa dogoggortanii jirtan. Rabbii keessanii deebi'aa toobadhaa. Rabbii keessan rabbi isin araaramu isiniin jedhan. Ilmi dhiiraa gabbahee shugguxii qabatee ofiin ajjeesu. Yoo rakkate malee, yoo itti jabaatte malee, yoo itti hammaatte malee, yoo humna isaatii ol waan godhuu danda'u dhabu taate malee jireenya akkanaa jiraachuurra du'a filadha jedhee murtii akkasii murteessa. Nama meeqatu lubbuu isaa fannise kan hubeeyne. Nama meeqatu of ajjeese. Abbootiin qabeenya biyya keessatti haa ta'uti osoo qabeenya qabu yoo nageenya hin qabaanne jechuudha. Kanaaf ammallee irra deddeebi'ee isinitti himaati warroonni lubbuu obboleessa keenyaatiin qoostan qaanfadhaa. Dhiifama gaafadhaa. Barruulee maxxansitan koomentiilee keessan deemaatii kaasaa. Bor mucaan kun obboleessi keenya kun barruu isin maxxansitan kan na arga. Saayikooloojii sammuu isaatiif gaarii miti. Mucaan ifa dubbatee jira waan hundaa himee jira. Kun Oromoodhaaf akka sabatti nuuf qaanii salphina keessaa bahuu hin dandeenye salphina guddaadha.
odoo saba hagana ga'u qabu ummata hagana ga'u qabu sababa rakkoo diinagdeetiin sababa rakkoo maallaqaa fi rakkoo xixiqqootiif qeerroon Oromoo dargaggeessi Oromoo waan meeqa jijjiiruu danda'u tokko miidiyaa gubbaa taa'ee yeroo lubbuu isaa baasu arguu caala maaltu saba kanaaf caba. Warroonni ammallee irra deebi'ee isinitti hima. Sagalee xiyyeetana nama hunda biraan nagaa. Du'a obboleessa keenyatti maaliif reeffa isaa hin arginii? Maaliif reeffa kaffiyaaloo hin argii warroonni jettan? Osoo ilaal eessuma kiyya tokkotu maal naan jedha? Osoo fi silaan hin taatu jedha. Osoo akkana gootee silaa akkana ta'een hin ta'u. Osoo fi silaan hin dalaytu. Odoo du'ee jiraatee maal jetta? Gaafas baga du'ee jettee barreessita? Baga fajjisee jettee maxxansita? Borrakkina si mudatu. Hin beektaa ilma dhiiraa tatin. Qabeenya fiite qabaadhu. Qabeenya qabdu kana keessa odoo lubbuun jirtu rabbiin keessa qullaa si baasee si maraachuu danda'a. Lubbuu ilma namaatiin qoostanii warroonni barruulee hedduu maxxansaa jirtan. Agarree jirra. Koomentii keessan dhugaa dubbachuudhaaf. Kaffiyaaloon nu kaleessa akkasi beeynu sun har'a dhugaa dubbachuuf hidhiin isaa afaan isaa gogee addaatee muratee obboleessa keenya of ajjeesuuf deemu jechuudha. Muudii nutti qabataa hin kijibaa hin sobaa warri jettan. Biliis osoo of ajjeesee jiraatee hoo odoo du'ee jiraatee hoo gaafa kana hoo maal jetta? Kanaaf lubbuun hafuu isatti gammaduudha qabna. Akka sabatti akka Oromootti. Rakkinoota obboleessa keenyaa kana haga dandeenyuun humni keenya haga nuuf hajameen hawaasni keenya Oromoodhaa kan biyya alaa jirtan kan biyya keessaa jirtan obboleessa keenya kana bira dhaabbadhaa. Dhaamsi dhumarratti isinii dhaabu obboleessa keenya kana warroonni obboloonni keenya isa bira jirtan maatiin haati abbaan eessumni abbeeronni akka tattamatti obboleessa keenya kana bira dhaqan. Doktoroonni Oromoodhaa kan barannee jirre jettan. Kan gartee saayikoolojistii barattee haa ta'u, saayikaatirii barattee haa ta'uuti barnoota kee kan yeroo ittiin lammii kee obboleessa kee ittiin baraartu amma saayikoolojii obboleessa keenyaa kanayyuu deebisuudhaaf yaalatu isa barbaachisa. Jalqaba rakkoolee kan furuun durattuu obboleessi keenya kun yaalatu isa barbaachisa. Erga yaalamee qoratamee meeshaalee adda addaatiinuu laalamee sammuun isaa katasgabbaa'u ta'e gara jireenya isaa idiletti akka inni deebi'u godhamuudha qaba. Jala sararee isinitti himaan. Hardhallee namni bira jiraateef lubbuu isaa baraareef rakkoo mucaa san mudate xiinsammuu rakkina kamirraa saayikooloojii kamirraa mucaan kun of ajjeesuudhaaf sadarkaa kanarra gahe kan jedhu. Rakkoo maallaqaa qofa osoo hin taane rakkoo dinagdee qofa osoo hin taane rakkoolee biraa hedduutu jira jechuudha. Isa kana ammoo kan agarru isa dammoo kana ammoo kan hiikuu danda'u warroota saayikooloojistii saayikaatirii warroonni barattan doktoroonni Oromoodhaa kan dandeettii qabdan obboleessa keenya kana lubbuu isaa fi saayikooloojii sammuu isaa kana baraartanii fayyistanii amansiiftanii akka gama jireenya isaa idileetti deebi'u jireenya isaa idileetti illee deebi'ee akka gartee rakkooleen diinagdee hawaasummaa sammuu danneef gargaarsa akka sabatti akka uummata Oromootti godhuu fi qabnaa jechuudha. Yoo ilma isaa ilmoo isaa waan xuunxoo baasuun qabaatiin mucaan kun haadha warraa isaa waan nyaachisuun qabu jechuudha. Dubartii rabbiin imaana kenneef sabrii fi obsa qabdu kararrallee gabbaatee ilmoo qabattee teettee kadhattee si nyaachisuu dandeetti. Lubbuu keessi oolchuuf. Mana namarrallee deemtee nyaatallee ta'u kadhattee hoteelarrallee ta'u kadhattee dubartii si nyaachistu ta'e imaana qabdu hin jirti dubartiin. Dubartiin ammoo namoomatti hidhamanne kan yeroo ati keessattuu yeroo rakkina gadadoo hamaa keessa jirtutti sigattee si bira deemtu hedduutu jira jechuudha. Gama maatii si sokkite jechuudha. Kaffiyaalaan achirratti jedhee jira. An maatiin kiyya maatii qotee bulaati, maatii rakkataa, maatii hiyyeessaa jedhe bakka itti galuun qabu jechuudha. Gabaabatti afaan gabaabatti. Viidiyoo isaa sagalee isaa guutuu dhageeffannee jira. Ilmoo isaatiif aanan bitu dhabe. Hiriyoonni kiyya ammoo ilmoo tiyyaaf aanan bitu akka maallaqa iyyuu hin qabne bituu hin dandeenye osoo argan osoo dhagaan deemanii dhugaatii birrii 2,345 buufatanii jedhe.
kana arguu caala du'aan filadhaa jedhe. Yoo atis ilma dhiiraa taate kana caalayyuu godhuu danda'u malta. Kanaaf warroonni dhugaa dubbachuudhaaf lubbuu obboleessa keenya lubbuu ilma namaatiin qoostan please tasgabbaayaa takkaa lamatti yaadaa. Waan hamilee isaa jajjabeessaa. Waan gartee daranuu saayikooloojii isaa tasgabbeessaa. Barreessaa. Waan akkasii maxxansaa. Hamilee itti horaa jajjabeessaa. Yaada sheer godhaafi. Si cinaa jirra nuti obboloonni kee jedhani. Kanaaf baay'ee rifannee baay'ee nutti dhagahame baay'ee gaddine ba'as jira. Namoota dhugaa dubbachuudhaaf namoonni gariin nama aarsan baay'ee nama aarsan. Namni humaanitii hin qabne namooma hin qabne odoo obboleessi keenya kun lubbuu isaa baasa jiraate akka sabatti maaltu nu dhagahama? Dhala Oromooti. Faranjiin barre wanni bahararra deemtee isaa 24 bahararra teettuuf warra bahararra afaan qurxummiitiin dhufu ilmaan Oromoo kumaatama meeqatama baraarte faranjii? Nama isaanii maallaqa kafalu jira lubbuu keenya baraarutti saantimii takka namni kafaluuf hin jiru. Rabbiif jecha namoomaaf jecha godhan his humanity achirraallee fuudhanii si kafalanii si nyaachisanii si obaasan. Atiin duuba faranjiin adiin bifaa fi sifaanillee waan takkaan waliin fakkaanne. Waan san si goote obboleessa keetiitti maa garaa jabaatta? Maa garaa waliin jabaattan Oromoo? Lubbuu kaffiyaalootiin lubbuu dhala Oromoo tokkootiin biliis hin qoosina. Lubbuun takka baate hin deebitu. Lubbuun isaa baanan hin deebitu. Bileena mallaqa feete guurtee akka feete taateef cirtee lubbuun isaa hin deebitu. Yoo dhugatti ati ilmoo qabaatte. Ilmoon kee abbaa malee yoo guddate maaltu akka itti dhagamu dubartiillee yoo taatan. Dhiirallee yoo taatan ilmi keessan yataamaa ta'ee abbaa malee haadha malee yoo guddatu maaltu si dhagama? Nama ilma qabu ilmoo takka jechuudha. Ilmoon sun dhala Oromooti. Gudeeda Oromooti. Jaalalaa fi mi'aa haadhaaf abbaa argatee guddachuudha qabdi. In xumuraa gaafii obboleessi keenya sababni inni of ajjeesuuf barbaadeef maali jetteef obboleessi keenya dubbatee jira. Rakkoolee inni dubbatiin hedduutu jira garuu muraasa irraa tuqee jira. Haga tokko. Haga namaaf galutti jechuudha. Wanni inni irraa tuqe rakkoo hamaa akka qabu. Rakkinni inni hasaasarraa akka hubatutti namni ilma isaa ilma dhale. Ilma dhalee sabiyyiidhaaf aanan bitu dhabe maallaqa aanan ittiin bitu dhabe rakkoo akkamii qabaa jettee yaaduu dandeetta. Tokko kana. Rakkoon maallaqa dhabeensa yookaan harka qallachuutii wal qabatee dhufu rakkoolee hedduudha. Nama maatii qabu mana keessaa kiraa manaa keessa galtaa. Nyaata jira dhugaati jira. Yoo itti jabaate ilma fudhattee dubartiin dhiistee si biraa deemti. Asirratti hasaasaa keessatti illee akka nu badhetti akka inni jedhetti illee ilmoo isaatiif akka dhaametti illee haadha manaa isaa akka hin amanne ilmoon isaa. Ilmoon tiyya haadha manaa tiyya akka hin amanne jedhe. Jechaaf jechetti jedhe kana. Kana ka jechuu danda'eef rakkoo xiinsammuu sadarkaa ajjeechaa kanarra akka obboleessi keenya ga'uuf shoorrii isiis ni jiraataa jechuu gaaf kana. Kana beekaa. Lafaa ka'eetii miti namni tokko ilmi dhiiraa ka ba'uuf maaliif bu'aa ilmi dhiiraa? Rakkatu malee hin ba'u ilmi dhiiraa. Rakkatu malee of ajjeese jedhee tarkaanfiin fudhatu jechuudha. Kanaaf tasgabbaayatii ilaalaa obboleessi keenya hamilee godhaa fi baga nuuf haftee obboleessi keenya ati nuuf qaaliidha. Ati nuuf jiraachuudha qabda jedha. Odoo inni du'ee jiraate yoona feesbuuk gurbaa boo'ichi biyya keessaan bu'ama ilillii uummanni gurraacha uffatee yaa'a jechuudha. Ka Oromoon itti beekamtu kanuma.
lubbuu wal oolchuu, lubbuu wal baraaruu hin baranne jechuun manni keenya. Kanaaf galatoo obboleessa keenya ilaala. Wama jabaatetu ilma dhiiraa boochisa. Odoo qabaate maaf ba'ee boo'a. Odoo wanti hunduu sirratee fi maatii isaa wajjin jaalalaaf kabajaan mana ho'aa keessa jiraate obboleessi keenya kun wallaahi gabbee hin ba'u. Wallaahi gabbee of ajjeese sadarkaa of ajjeesu iyyuu hin ga'u. Odoo wanni hunduu kasirraa uftate rakkinoota gurguddoo qaba. Rakkinoota nuti beeknuu fi kan beeknellee. Kanaaf rakkinoota nu beeknuu fi hin beekne kanallee uummanni Oromoo beektan rakkoo diinagdee hamaa qaba mucaan. Akkasirratti dubbatetti. Kanaaf gargaaramuu isa barbaachisa. Kan ammoo qaamni mootummaas dirqama qaba. Dhala Oromooti. Haa xiqqaatti guddattu guyyaa takkas ta'u saba kanaaf sagalee ta'aa jira. Afaan jarri beekaniin Oromiyaan Oromummaan sabni Oromoodhaa maal akka ta'e himaa jira mucaan kun. Har'a ammoo jechi inni haasa'e keessatti aarii fi dallansuun waan nama goone hin qabdu. Barruun inni kaleessa barreesse keessattis wanta saba kanatu qaasaa ta'uuti. Waan fedhe yoo inni ka dubbatu ta'e jechi isaa san fuutanii sababa jechi inni san jedheef namoonni mudii nu qabata jettan dhaabbadhaa biliis waan fedhe haa jedhuuti. Jechi jedhe. Aarii waan nama goone hin qabu. Aariin bar jecha afaan hin dubbattu miti lubbuyyuu si baasaa jira bara. Kanaaf biliis tasgabbaa hamilee tora hamilee itti godhaa waan isa jajjabeessaa qofa barreessaa koomentii godhaa. Waan hamilee isatti horaa waan saayikooloojii isaa deebisuu danda'a. Si jirra nuti si cinaa jirra. Uummanni keessi jaalata. Ati qaroo sabaati. Saba kanaaf ati qaaliidha. Nama murteessaadha. Nama yaangiidha. Nama borga nama waa hedduu jijjiiruu danda'u. Inarjii hedduu qabda. Kanaaf ati nu barbaachista. Yoo rakkatte nu gaafadhu nutti himadhu. Ani koomentii jala deemee fi barreessaa ture. Rakkoo qabdu dartili ka uummanni akka sabatti sirraa furuu danda'u. Achirratti himadhu dubbadhu jechaa ture. Koomentii jala deemee. Saba isatti amma achirratti aadii seennaaf sila. Ammas rakkoo diinagdee akka qabu baay'ee bal'aadha. Dipireeshinii ka fidu. Dipireeshinii maalirraa dhufa? Ciqicidii mana keessaarraa sammuun kee tasgabbii dhabuu. Rakkoo diinagdee qabaachuu. Rakkoon xiqqoon walirratti tuulamte guddoo sittaati dipireeshinii si uumaa jechuudha. Dipireeshinii ammoo sadarkaa kanarraa si gahaa jechuudha. Dipireeshiniin kun akka sirraa furamuuf ammoo warroonni saayikooloojistii saayikaatirii baratan ilmaan Oromoodhaa deemati mucaa kana gargaara. Yoo dawaan barbaachisu kennaafi. Kanuma ka jiru. Wanni biraa walii goonu tokko hin jiru jechuudha. Odoo har'a kaffee haalondoo yaa Rabbi baguma isaan biste. Warroota du'a isatti gammadaniif gadda. Oromoo taatanii dhala Oromoo taatanii. Ilma namaa namatti akkamitti du'a namatti gammada namni? Akkamitti nama du'a namatti namni muudii nutti qabachaa jira namni jira. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama qaanfachiisa. Baay'ee mataa gad nama cabsa. Kanaaf dhiifama naa godhaa sumarratti dhaabaa waan iddoolee hin jiru. Rakkinoota uumaman kana Oromoon hatattamatti keessaa fi alaan waloodhaan furuu qaba jedha. Obboleessa keenya baga Rabbiin lubbuu isaa oolche. Rabbii gartee lubbuu isaa oolche kana saba isaa achirratti nu haafi jedhee barreesse kana ammoo akka achirratti kadhanne sanitti innis akka nurra argatee saba akkanaa uummata akkanaa qaba jedhu. Saayikooloojiin isaa iyyuu hin deebi'a bara. Uummata akkanaa qaba hin jedhu. Isa kana gammachiisuu qabna. Kanaaf haga dandeenyeen biyya keessaa fi biyya alaa qaamni mootummaas ta'e bakka feete jiraadhu hojjetaa mootummaas ta'e abbaan feete ta'e obboleessa keenya kana mucaa dargaggeessa kana kadheen gadda fuudhee kana bira kadheen gadda ilmoo qacalee xiqqoof biraa qabu kana cinaa haa dhaabbannu haa gargaarru siin jechuu barbaada. Haa gargaarru jechuun diinagdee qofaan miti. Yaadaan koomentiin barruudhaan waan dandeenyu hundaan waan inni ija isaatiin argu kana hundaan obboleessa keenya kana ofirraa gammachiisuu qabna. Galatooma.